Ashamarka fuune daawwattoota fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna daawwattoota fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii. Oduu keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan lola guddaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi gaggeeffamuuf adeemu ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ol aanoo ta'anii fi jeneraalootaa fi akkasuma gama biraatiin ammoo hogganoonni raayyaa biyya Itoophiyaatti sochii isaan gubbaa jiran gama biraatiin ammoo Itoophiyaan gama siitiin ammoo miseensa garee biyyoota BRICS jedhamuun beekamutti dabalamuudhaaf gaafiin isiin dhiyeessite fudhatama argachuudhaan miseensa akka taatee fi gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kana gubbatti waan jedhanii fi oduu kanaa fi kanneen biroo jajjaboo ta'an kan biyya keessaa fi alaa odeessa keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii. Oduu keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hammadhuma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Brigadier General Salamoon Ajajaa Izii Kibbaa, Kolonel Girmaa Ayyalee, Kolonel Geetaachoo dabalatee lola guddaa zoonii Kibbaa, Gujii Baatii fi Boorana Ba'aa keessatti banuudhaaf qophiitti yeroo jiranitti fi humna waraanaa 25,000 ol Kibbatti yeroo walitti qaban kanatti General Marroo fi itti aanaan General Marroodhaa Jaal Gammachuu Abbooyyee Jaal Sanyii Nagaas waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna mootummaa isaan loluuf jiru kamuu barbadeessuudhaafis qophii irra jiran jechuudhaan imanii jiru. Waraanni mootummaadhaa kooriin 205 humni 10,000 ol Kibba Oromiyaa keessa qubatee jiru waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf humna dhabuun waraana rejimentii lamaan naannoo Somaalee Dooloorraa fudhachuunsa beekamee jira. Humni waraanaa guddaan 25,000 ol Kibbatti waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf walitti qabamanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo WBO hanga gayya 30tti Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu qabna jechuudhaan karoorfatee socho'aa kan jiru mootummaan federaala Itoophiyaa. Opereeshinii marsaa kanaatiinis waraana bilisummaa Oromoo WBO irraa haleellaan gurguddaan irra qaqqabuudhaan ammoo abdii murannaa keessa akka jiru beekuun danda'amee jira. Waraanni mootummaa kan Gujii Baatii fi Boorana Ba'aa keessaa WBO qulqulleessuudhaaf dirqama fudhatee bobba'e kooriin 205 WBO Boorana Baatii fi Gujii Ba'aa keessa jiru loluudhaaf humna kan qabne iyyachuun humni rejimentiin lama ammoo naannoo Somaalee magaalaa Dooloorraa akka dabalamuuf godhamee jiraachuu maddeen keessoo waraana mootummaa gabaasanii jiru. Ajajaan koorii 205 Kolonel Girmaa Ayyalee opereeshinii ammaa kana humna qabanii milkeessuu akka hin dandeenye dubbachuudhaan humna naannoo Somaalee magaalaa Dooloo qubatee jiru koorii 87ffaa irraa rejimentii 2ffaa fi 4ffaa buqqisuudhaan gara Boorana Ba'aa Liibaanitti ammoo qobsiisee akka jirus gabaafamee jira. Lola amma banuudhaaf jiran kanaaf hogganaan isaanii Brigadier General Salamoon Ajajaa Izii Kibbaa, Kolonel Girmaa Ayyalee ajajaa koorii 205ffaa, Kolonel Geetaachoo ajajaa koorii 87ffaan ammoo durfamu zoonii Kibbaa, Gujii Baatii fi Boorana Ba'aa keessatti lola banuudhaaf qophiitti akka jira maddeen keessoo waraana gabaasanii jiru. Lola marsaa jalqabaa irratti waraana bilisummaa Oromoo WBO'n haleelamuun kisaaraan guddaan kan isaan mudate loltoonni mootummaadhaa marsaa ammaa kanatti ajajaa Izii Kibbaatiin hoogganamuudhaan loluuf akka jiran kan beekame yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamittuu opereeshinii isaanii qolachuudhaafis qophiitti akka jirus beeksisee jira. Lolli Oromiyaa marii malee lolaan xumura erga dhabe waggoota 4 ol kan lakkoofsisee jiru hoggaatu hogganaan waraana bilisummaa Oromoo kan WBO Jaal Marroonis Oromoo hoggaatu hogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaas Oromoodha. Akkasuma muummeen ministeera Itoophiyaa Oromoo ta'e osoo jiru Oromiyaa keessatti
humna Oromoo isa lolaa jiru waliin ammoo marii maaliif godhuu dadhabeen gaafii kallatti deebii dhabe tahee jira. Tigraay irratti ammoo lolli waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture. Waggaa lama booddee ammoo mariin xumura itti gootus kan Oromiyaa waggaa 4 lakkoofsise. Lolaa fi mariinis osoo xumura hin argatin itti fufee jira. Ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromootii fi kan waraana mootummaa ammoo kan akka Meejor Jeneraal Muhammad Tasammaa, Birgeedar Jeneraal Salamoon, Koloneel Girmaa Ayyalee, Koloneel Geetaachoo faan ammoo Jeneraal Marroodhaa fi itti aanaa Jeneraal Marroo Jaal Gammachuu Abbooyyee Jaal Sanyii Nagaas faa waliinis kokkee wal qabuudhaaf qophii xumuranii jiru. Itoophiyaan miseensa garee biyyoota BRICS jedhamuun beekamutti dabalamuudhaaf gaafiin dhiyeessitee fudhatama argachuun miseensa akka taatuuf murtaa'e. Kora 15ffaa BRICS Afrikaa Kibbaa Johannesburgitti gaggeeffamaa jiruun Itoophiyaa akka miseensaatti fudhachuu kan beeksise. Gareen biyyoota diinagdeen guddina saffisaa galmeessaa jiran BRICS jedhamu kun karoora saammoo bara kanaa miseensota isaa dabaluu irratti kan xiyyeeffate ta'uu beeksise. Kanaanis Itoophiyaa dabalatee biyyoota 6 Itoophiyaa, Arjentiinaa, Iraan, Gamtaa Imaaratoota Arabaa, Masrii fi Saudi Arabiyaa miseensota haaraa ofitti dabalee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kayya'ee kanarratti ammoo hirmaachuuf gara Afrikaa Kibbaa imalan biyya keenyaaf taatee seenaati jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbatti maxxansanii jiru. Itoophiyaan sirna addunyaa badhaadha hunda hammatatee akka jiraattu hunduma waliinuu ammoo hojjechuudhaaf yeroo kamiyyuu qophooftuudha jedhan Abiy Ahmed. Gareen BRICS biyyoota 5 Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa Kibbaa hammate kun kora 15ffaa Afrikaa Kibbaa Johannesburgitti gaggeessee ture. Har'aan tana hagayya 24 akka xumuramu eegama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed walgahii BRICS Afrikaa Awutooriichii fi akkasuma ammoo BRICS Plus irratti hirmaatanii jiru. Korri kun osoo hin gaggeeffamin dura muummee Abiy Ahmed pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping wajjin wal arguudhaan ammoo walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuudhaaf walii galuu isaanii irratti ammoo ragaan waajjira ministeera muummee irraa ni argisiisa. Marii kanaan Chaayinaan bara 2023 yookaan ammoo 24 keessa yeroo kafaltii ida'aa liqii Itoophiyaadhaaf akka salphiftu ibsi waajjira ministeera muummee baase ni agarsiisa. BRICS bara 2009tti Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa fi Chaayinaa qabaachuun kan hundaa'e yoo ta'u Afrikaan Kibbaa ammoo boodarra itti makamte. Afrikaa keessaa miseensa jalqabaa kan taate Afrikaa Kibbaa yoo taatu ammoo amma Itoophiyaa fi Masrii Afrikaarraa itti dabalamanii jiru. Biyyoonni miseensa BRICS ta'an kunneen baay'ina uummata addunyaa 40 kan qabaatan yoo ta'u diinagdee biyyoonni miseensa BRICS ta'an ammoo 5 qaban diinagdee addunyaa keessaa harka 26 kan qooddatudha. Diinagdeen biyyoota kanaa ammoo dabalaa deemuun gabaa addunyaa keessatti dhiibbaan isaan uumanis guddataa jiraachuun isaanii himamee jira. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa jidduutti lixa Wallaggaa bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jiraachuun barame. Humni kumaandoo masaraa mootummaa osoo hin hafin eegdonni magaalaa guddittii Finfinnee, poolisii federaalaa fi poolisoota idilee dabalatee lolli intarnaashinaal jedhamuu danda'u fuulaa fi fuulatti lixa Oromiyaatti WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuudhaa fi humnoonni waraanaa kumootamaan lakkaa'aman lola kana gubbatti dhumuun isaanii himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lixa Wallaggaa bakkoota adda addaattis lola gurguddaa gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. WBO yeroo kanatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa Abiy irratti fudhachuu jabeessee itti fufuudhaan guyyaa har'aan tanaa lola gaggeesseenis waraana hedduu Oromiyaa iddoo awwaalcha godheefii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO godina lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu magaalaa Harawwee fi akkasuma waamaa ta'uu barraatti ammoo lola guddaa gaggeesseen tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa irratti fudhateen waraana kumaan barbadeessuudhaan loltoota hedduus booji'ee jira. Lola kanaanis konkolaataa hedduu, hidhannoo gurguddoo, rasaasaa fi akkasumas galaa waraanarraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof olchee jiraachuu WBO lixa biiftuudhaa hime. Akkasumas lolli hamaan ittuma fufuudhaan aanaa Baabboo Gaambeel dabalatee magaalota hedduutti WBO'n tarkaanfii ilaalessaa fudhachuudhaan waraana hedduu biyyoo Oromiyaatti dabaluun awwaalcha isaanii yoo gaffageessu magaalonni gara lixaatii fi baadiyyoonni hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo WBO jala galaa jiraachuun
jiraachuun kan himame lolli hammaate yoo itti fufu lixa Wallaggaa bakkoota adda addaatti ammoo lolli helikopteraan gaggeeffamaa jiraachuudhaaf dhukaasni meeshaa guddaadhaan dabalame gaggeeffamaa jiraachuunis himamee jira.